Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa gahu jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan hiriira biyya keessatti barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramaatti mootummaa Biltsiginnaa balaaleeffatanii saba isaaniitiif sagalee ta'anii fi akkasuma ammoo hawaasni Oromoodhaa biyyoota alaa iddoo garagaraatti hiriira guddaa gaggeessaa akka jiranii fi gama biraatiin ammoo akeekkachiisa tokko kan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed kennanii fi injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n jiddu galeessa biyyattiitti goonfatee waraana mootummaa hedduu barbadeessee fi gochoomni finxaaleeyyii fannoo ofiin jedhan Oromiyaa bakkoota garagaraa keessatti Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmadiin maallaqni deeggarsaa birrii miiliyoona 100 ol kennamee fi Oromiyaa keessatti sanyii dogoggoraa raawwachaa jiranii fi kanneen biroo jajjaboo ta'an qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube namoonni chaanaal YouTube keenya muhaa Oromoo faarawwataatan chaanaal YouTube keenya muhaa Oromoo subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa banachuus hin dagatinaa isiniin jecha qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan isin waliin kan turu ana muhaa Oromooti. Yaada keessan ammoo komentii nuuf gochuu fi akkasuma viidiyoo keenyas like share gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa hiriira guddaa gaggeessuun gocha murni PP lammiilee irratti raawwachaa jiru balaaleeffatanii jiru. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayaa jiran har'as akkuma kaleessa gocha murni PP haleellaa xiyyaaraan lammiilee nagaa irratti Oromiyaa keessatti raawwachaa jiruu fi humni finxaaleeyyii fannoo ofiin jedhu Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu dabalatee Shawaa Bahaa Aanaa Boosat keessatti raawwataa jiran balaaleeffachuudhaan sagalee isaanii dhageessisaa ooluu isaanii maddeen naannichaa gabaasanii jiru. Qeerroon Oromoo har'as akkuma kaleessaa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti qaanqee qabsoo finiinsaa turan yeroo maatiin isaanii dhuman dandeettii ittiin nagaan baratan waan hin qabneef guyyaa har'aan tanaa muddee 3 bara 2022 hiriira guddaa bahuudhaan sirna mootummaa PP Abiyyi Ahmad balaaleeffachuudhaan uummata Oromoo addunyaarra jiranii fi golee Oromiyaa mara keessa jiraniif waamicha gochuudhaan sirna lammiilee Oromiyaa nagaa dhorkatu kana ofirraa buqqisuudhaaf qabsoo akka gaggeessan waamicha isaanii dabarfachuudhaan Yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessa jiran biroofis ammoo waamicha guddaa godhanii jiru. Hiriirri uummataa leellaa xiyyaaraan ajjeefamaa jiranii fi finxaaleeyyii fannoon ajjeefamaa jiraniif sagalee ta'uudhaaf godhamu Yuunivarsiitiilee biroo fi akkasuma manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessattis akka itti fufee adeemsifamu sochiin qeerroon Oromoodhaa gochaa jiru jabaatee itti fufuu akka qabus ergaa isaanii dabarsanii jiru. Kana malees ammoo hawaasni Oromoodhaa biyya Norway magaalaa Osloo fi naannawa ishee jiraatu ajjechaa xiyyaaraa nama maleessaa fi waraana lafootiin Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru hiriira bahuudhaan balaaleeffatanii jiru. Haala Oromiyaan wayitii ammaa keessatti argamtu kan ibsu akkasumas yaada furmaataa ta'uu malu kan of keessatti qabate xalayaa hawaasa Oromoo Oslootiin qophaa'e paarlaamaa fi waajjira ministeera haajaa alaa Norweetti galchanii kan jiran hawaasni Oromoo biyya Norway rakkoon siyaasaa fi haalli ulfaataan amma biyyattii mudataa jiru akkasuma waraanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii nagaa qofaan furmaata argata jedhan hirmaattoonni hiriira biyya Norway magaalaa Osloo fi naannawa ishee jiraatan. Lolli cimaan Oromiyaa keessatti deemaa jiru akka dhaabbatu mootummoota addunyaafis yaamicha taasisanii jiru. Hiriira kanarratti dhaadannoowwan adda addaa kan dhageessisan ajjechaan lammiilee nagaa furmaata fiduu hin danda'u. Haleellaan diroonis saba Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhaabbachuu qaba. Abiyyi Ahmad uummata Oromoodhaa bakka hin bu'u. Mootummoonni idil addunyaadhaa akka mootummaan Itoophiyaa waltajjii marii nageenyaaf karra saaqu dirqamsiisuu qabu kanneen jedhanis hedduu. Dhaadannooleen kunis ammoo kan dhageessifaman paarlaamaa mootummaa Norway fuulduratti ta'u koreen qindeessitu hiriirichaa himanii jiru. Itti fufiinsaanis waajjira ministeera haajaa alaa Norway duratti dhaamsa isaanii dabarfachuu dabalatee haala Oromiyaan wayitii ammaa keessatti argamtu akkasumas yaada furmaataa ta'uu malu kan of keessatti qabate xalayaa hawaasa Oromoo Oslootiin qophaa'e paarlaamaadhaa fi waajjira ministeera haajaa alaa Norweetti galchanii jiru.
Obbo Jawaar Mohammad barreeffama yeroo lammaffaatiif akeekkachiisan fuula Facebook isaanii gubbatti barreessanii kan jiran godinaalee daangaa Oromiyaa fi Amaaraa irratti waldhabdeen bal'achaa jiraachuu qondaalli KFO Jawaar Mohammad himanii lolli giddaa ayyaana kiramuu fi guuteedhaan baha Wallaggaa Amuuruu Kombolchaa fi kan kana fakkaatan Horroo Guduruu Boosaat Shawaa Bahaa Daarraa Shawaa Kaabaa keessatti lolli gaggeeffamaa ture jira jechuudhaan iddoowwan lolli hamaan itti gaggeeffamaa jiru himanii jiru. Jawaar lolli inni guddaan gareewwan hidhattoota gurmaa'aniin waraana bilisummaa Oromoo dabalatee humna addaa Oromiyaa fi milishaa fannoo fi humna addaa Amaaraatiin kan gaggeeffamaa jiru yoo ta'u walitti bu'insi kun saffisaan lola hawaasaa namoota nagaa hirmaachise ta'aa jira jechuudhaan Obbo Jawaar Mohammad barreeffama akeekkachiisaa yeroo lammataatiif irra deebi'anii fuula Facebook isaanii gubbatti barreessaniin rakkoo yeroo ammaan tanaa keessattuu jiddu galeessa biyyattii Oromiyaatti adeemaa jiru kan himan yoo yeroo dhiyootti lolli hamaan amma adeemaa jiru kun to'atamuu baatee kutaalee biroo naannoolee ollaa lamaanii fi sanaa ol bal'achuudhaaf adeema jechuudhaan Jawaar Mohammad kan dubbatan akkuma kanaan dura jedhe waraanni kun saffisaan to'annoo alataa fi walxaxaataa jira jechuudhaan akeekkachiisa kennanii jiru Obbo Jawaar Mohammad. Woboon zoonii giddu galeessaa godina lixa Shaggar aanaa Bunaa Ginda bira keessatti waraana diinaati kan jedhuun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad haleelu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo giddu gala Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessaa kaleessarraa jalqabee Birgeedii waraanaa Risaa Laga Mogorii fi akkasuma Meettaa Bargaa akkasuma immoo Birgeediin Jaarsoo waloo waliin ta'uudhaan aanaa Bunaa Ginda bira bakkoota sadiitti lola waraana Biltsiginnaa irratti gaggeessaniin ammoo injifannoo boonsaa argachuu himanii jiru. Lola qindaa Birgeediin sadan waraana bilisummaa Oromoo Woboon waraana faashistii Abiyyi Ahmad irratti taasiseen bakkoota hedduutti waraana hedduu fixuudhaan hedduu madeessee qawwee akka ekeemmi dabalatee dishqaa fi bireen hedduu irraa hiikuudhaan waraana mootummaa Biltsiginnaa hedduu fi ajajoota waraanaa lama booji'ee jiraachuu Woboon giddu galeessa Oromiyaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon lola kana malees magaalaa Biiteetti cabsuudhaan mooraa diinaa seenee buqqisee ajajoota dhibbaatii fi tikoota Biltsiginnaa aanichaa dabalatee loltoota mootummaa faashistii Abiyyi Ahmad 120 ol barbadeessuudhaan 55 ol madeessee jiraachuu himee jira. Qindoomina Birgeedii Woboo sadaniin lola taasifameen inni sadaffaan ammoo humna diinaa wal guuree nama 570 ol mana barumsaa Quncee buufatee jirutti cabsuudhaan 270 ol bakka awwaalcha isaanii Oromiyaa taasisuudhaan 200 madandammii hin qabneen adabuudhaan laficha keessaa buqqisee booticha qabatee jiraachuu Woboon himee jira. Lola kanaanis hidhannoo gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfatanii jiraachuu ijoolleen Oromoodha beeksisanii jiru. Guyyaa har'aan tanaa duguggaan sanyii bakkoota garagaraatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo Woboo balleessuu jedhuun jiddu galeessa Oromiyaa keessatti kaleessa marsaa 4 har'aan tana ammoo 2 walumattuu haleellaan xiyyaaraa sa'aatii 24 keessatti kan raawwatame namoota nagaa 370 ol fixuu hanga odeessi kun qindaa'etti beekamee jira. Mootummaa Abbaa Irreetiin haleellaa xiyyaaraa ilmaan Oromoo irratti fudhatamaa jiru lubbuun namoota nagaa darbus itti fufee jira. Lolichis jabaatee jiddu galeessa keessatti gaggeeffamaa kan jiru ijoolleen Oromoo guutumattuu humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad barbadeessanii injifannoo gurguddoo gonfachuu kan beeksisan kaleessaa fi har'aan tana qofatti waraana Abiyyi Ahmad 2400 barbadeessanii hojiin ala godhanii akka jiran kan beeksisan lolichi jabaachuudhaan itti fufee zooniin giddu galeessaa yeroo ammaan tana raafamamaa keessa jiraachuutu himamee jira. Xiinxalaa siyaasatii fi itti aanaan dura taa'aa KFO Obbo Jawaar Mohammad du'aa fi gaagama dhukkubsaa Oromiyaa keessatti dhagoo itti fufnee jirra kan jedhan kiramuu Wallagga Bahaa Kombolchaa Gibatee fi akkasuma Horroo Guduruu fi Kuyyuu warra Jaarsoo Salaalee Shawaa Kaabaa keessatti sa'aatii 48 darban qofa keessatti yoo xinnaate namoonni nagaa qulqulluun Oromoonni 350 ol ajjeefamanii 400 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Jiraattoonni magaalaa Kirumuu ammoo guutumattuu gara aanaa ollaatti baqachuudhaaf dirqamuu isaanii waajjirri kominikeeshinii mootummaadhaa ifatti beeksisee jira.
jira. Waraanni suukanneessaan kun amma xumura argachuu qaba jechuun xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad mootummaa Biltsiginnaa Abiyyi Ahmad kan akeekkachiisan mootummaan akka waan humaa hin taanetti dhoksuudhaa fi fakkeessuu dhiisuu qaba. Gidiraan uummata Oromoo fi ammoo kufaatiin naannichaa mariidhaan qubsuma siyaasaatiin xumuruun ammoo yeroon isaatis amma kan jedhan ammas dhaabbileen gargaarsaa buqqaatota gargaarsaa